Kilali eenyullee yaa'ee beeka garummaan kee warra si amanan guddaadha michuu yeroo rakkinaadhati michuu yeroo kofumaadhati michuu haalli hin daangesine michuu nuffitee nama hin buufne Baadeen ture sinaan barbaadame camni koo sinanaaf wallaaname fayyinnis karaa keenaaf ta'eera iji koos garummaa kee argeera fayyisuu keetti guddaan hin gammada gara kee dhufuu koon boqodheera karaa kee ilaalee eenyullee yaa'ee beeka garummaan kee warra si amanan guddaadha michuu yeroo rakkinaadhati michuu yeroo kofumaadhati michuu haalli hin daangesine michuu nuffitee nama hin buufne siif kan maalu hin turre hadhooftuu dhuguunis raawwate giddisa qabdu dolfiina ifti dhuftee garaa dachee kaana jaalalli koo si dirqisiifnaan amma du'aatti badiituun qabaatiin duutee Golgotaatti karaa kee ilaalee eenyullee yaa'ee beeka garummaan kee warra si amanan guddaadha michuu yeroo rakkinaadhati michuu yeroo kofumaadhati michuu haalli hin daangesine michuu nuffitee nama hin buufne Rakkina koo cinaatti yeroon si ilaalu isarra caaluudhaan argamtamsitu tusiin hin caalu waatu hundaa caalta madaallis hin qabdu hundumaas to'atta oduutuun taane jakoota argee gochaa kee dunkufeen akka seera harkii kee
Jaalallikee addaa kunuunsi kees addaa kan oolmaa keessonaan heddummata anaaf kan raawwatte ammarraatti nama ararfachuudhaan akka dhalaa dhabaatti tunnuufiin amala koo hundaa anaaf raawwatte gocha guddaa haramni koos kanaaf jaju kee dubbata tunnuufiin amala koo hundaa anaaf raawwatte gocha guddaa haramni koos kanaaf jaju kee dubbata. Nagaaf faraarri gooftaa bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Hope Channel Itoophiyaa. Kun Hope Channel Itoophiyaatiin qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu sagantaa addaa maatii gooftaa irratti xiyyeeffatudha. Sagantaa kana bifa haaraatiin jalqabneeti kan jirru keessummaa qabannee jirra. Keessummaa keenya deemsa keessa wal barra amma garuu kallattiidhumaan gara saaqinsa sagantaa keenyaatti tun seeniin kadhata godhanna. Kadhata kana kan nuuf godhan keessummaa keenya boqoo keenya ulfina waaqayyootiif gadi qabannee isaanii wajjin kadhan. Amanamaadhaa fi jaallatamaa kan taate gooftaa hundumaa dandeessuu galanni siif malaa eegumsa keef geggeessaa kee araara keef ayyaana nuu baay'iste hundumaatiif maqaan kee eebbifamu. Yeroo kanas yaa waaqayyoo gochaa keetiif galata yeroo sii dhiyeessinu ayyaana kee nu barbaachisaa eegumsa kee nu barbaachisaa. Gooftaa yaanni kee tokko tokko keenyaaf akka baay'atu jaalala kee haa ta'u. Nus yaa waaqayyoo sagantaa kana yommuu hojjennu daawwattooti keenyas iddoo jiranitti araarri kee ayyaanni kee hunduma keenyaaf akka baay'atu jaalala kee haa ta'u. Hamma dhumaatti nu geggeessi deebitee yeroo dhuftu mootummaa kee samaa'itti nu yaadadhu maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuusiin si kadhannaa nuuf dhaga'i abbaa. Ameen. Tole waa'ee kadhata nu ta'eef waaqayyoon galateeffachaa kallattiidhumaan keessummaa keenya wajjiniin wal barra. Maqaa isaanii guutuu bakka itti dhalatanii haala itti guddatan hundumaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf nuuf qooduudhaan kallattiidhaan gara sagantaa maatii gooftaatti seenna. Tole galatoomaa jechuun barbaada barsiisaa galataadhaanii anis carraa fayyaanan argadheef guddaa baay'isee waaqayyoon nan galateeffadha. Gara gaaffii keessanitti yeroo deebi'u maqaan koo Fufaa Alamuu jedhama. Bakki dhaloota koo godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gimbii ganda Koomboo Mikaa'el jedhamtuttanii dhaladhee guddadhe. Ayyee ulfaadhaayii lubni Fufaanii yoom eessatti akkamittiin bultii horatan? Baay'ee gaariidha. Gara bultii horachuutti yookiis immoo gara gaa'ela dhaabbachuutti kan ani seene bara 2007 asuma magaalaa Finfinneetti kan sirni gaa'ela kootii geggeeffame bara 2017dha. Ayyee baga nagaadhaan gara addunyaa gaa'elaatti dhuftanii gaa'ela keessatti wanta jiru irratti hin deebina. Ammoo luba isinii hojii waaqayyooti kan hojjettanii babal'ina hojii wangeelaatiif halkanii guyyaa ifaajjuu akkamittiin gara wangeela mootummaa waaqayyoo kana babal'isuutti dhuftan jalqaba? Baay'ee gaariidha. Waaqayyo isin eebbisu gaaffii bareedaadha. Egaa ani jalqabumaa kaasee maatii Adventistii keessatti dhaladhee kan ani guddadhe. Haa ta'uyyuu malee akkuma of bareen sagantaa daa'immanii hirmaachuun jalqabumarraa kaasee sana keessatti guddachaadhumaa gara faarfannaatti makachuudhaan sagantaa dargaggootaa irratti hirmaachuudhaan akkuma kana barnoota sanbataa tajaajila waldaa keessatti geggeeffamu kamiyyuu hirmaachuudhumaan utuu gara hojjetaa dhaabbataa ta'een dhufiniin
achittanii jalqabe waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa Garjoo Biqilaal jedhamtu keessatti aanaa Gimbii jala kan jiru achittan jalqabe sanumarraa kaasee fedhii wangeela hojjechuu waan qabuuf kadhannaa koos immoo waan tureefi gara hojii wangeelaatti akkanii dhufu ta'e bara 2004 naannoo magaalaa Shaggar naannoo Kattaa jedhamutti waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa Kattaattanii tajaajila kollee jalqabe. Sana duwwaa miti tajaajila sachittan jalqabe Waaqayyo tajaajilaanis gaa'ilaanis hidhata gaa'ilaa koo wajjinis achitti kanii wal barre kana fakkaata. Ayyee eebbifamaa'ee muuxannoo gaariidha kan nu qoodaa jirtanii. Egaa godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gimbii itti dhalattanii naannoon suni naannoo Adventistiin itti beekamuudha. Hospitaala, mana barnootaa, waldaalee Adventistii guyyaa torbaffaa hedduutu jira. Muuxannoo hedduutus jira. So muuxannoon achitti horattanii akkamitti gara tajaajilaa kana keessatti isin fayyade? Baay'ee gaariidha jalqabuma akkuma isin kaastanii daandiin tajaajilaa yeroo baay'ee wal qixxaataa miti. Daandiin tajaajilaa bu'aa bayii hedduu qabaa, rakkoo baay'ee qabaa, maatii irraa adda ba'utu jira, iddoo hin beekne deemanii tajaajiluutu jira. Sana hundumaatii fi sammuu ofii qopheessanii itti seenuudhaan yoo baatanii rakkoo garaagaraatu dhufuu danda'a waan ta'eef jalqaba isinii kaaseera Waaqayyoof galatu maatii Adventistii keessatti guddachuun koo waldaa keessatti qabamee jiraachuun koo tajaajila namarra jiruu fi bu'uura ta'eera jechuudha. Maaliif hundeen keenya gadi fagaatee dhugaa kanarratti hin jabaatu yoo ta'e qilleensuma xinnootiin raafamuutu jira, haalota garaagaraatiin danqamuutu jira, abdii kutannaa hedduutu jira akkuma beekamu hojii kanarratti seexanni wallaansoo garaagaraati kan inni gara tajaajiltootaas gara waldaa Waaqayyoos qabatee dhufu sanaaf hin ciisu waan ta'eef sanarratti immoo humna kadhannaatiin dammaqanii hojjechuun baay'isee barbaachisaa akka inni ta'edha. Kanaaf inni sun anaan ka'umsi isaa na fayyadeera jalqabbiidhumarraa kaasee inni sun baay'ee obsa baay'ee na barsiiseera. Fuula Waaqayyoo irratti yeroo baay'ee fudhachuun sana hundumaa keessa akka namni darbuuf nama gargaaruusaa baay'ee na barsiiseera, baay'ee na gargaareera. Ayyee Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa hojiin lubummaa hojii salphaa miti. Bu'aa bayii hedduu qaba akkuma isinuu kaaftanii. Waan baay'ee danda'uudha gaafata, waan baay'ee baachuudha gaafata, waan baay'ee obsuudha gaafata. Kana keessatti mudannoon hin dhibu. Mudannoo keessan kan ammoo daawwattootni keenya akka muuxannootti akka fudhatan barbaanna. Isa kanarraa mee waan nu qooda? Baay'ee gaariidha. Muuxannoonis mudannoonis gaariis ta'u hamaan hinuma jiraata. Wantoota baay'eedha kan nama mudatu. Akka carraa ta'e mudannoo baay'ee nama gaddisiisu hin qabu. Waaqayyoof haa galatu. Garuu yeroo tokko tokko wanti nuyi dursinee yaada keessaa qabnuuf dhimmuma tajaajilaa wajjiniin wal qabate gaafa dirree irratti baanee tajaajila jalqabnu wantooti baay'een akka nuyi eegne ta'uu dhiisuu danda'a. Amma fakkeenyaaf yeroo sana akkuma jalqaba isinii kaasee waldaan itti dhaladhee guddadhe keessatti gara miseensa nama 800 oliiti waldaan sun kan inni qabu. Gareen faarfattootaa kwaarotaa amma 30-40tti kan isaan baay'atanii sanarraa adda baanee gara tajaajilaatti immoo yeroo seennu bakka itti tajaajilaa fi waamame sanarraa faallaa ta'eera jechuudha. Yeroon jedhu ani miseensa guddaa keessatti kanani tajaajila jalqabee kanani beekusi as dhufee yeroo sana egaa 2004 isiniin jedheera mana nama dhuunfaatti Buraayyuu Kattaatti waldaan kan inni jalqabe tokko magaaluma sana keessatti baay'ee hin beekamu. Yoo jiraates immoo namoonni muraasi Finfinnee Afaan Oromoo yeroos Boolee jedhamee waamama gara sana kan namoonni dhaqaa turanii mana addee jaallannee fa'aa addee Astee Warquu fa'aa itti kan sagantaan jalqabame waan ta'eef nama 5 nama 6 nama 7 ta'aniiti tajaajila kan jalqabne. Kanaaf egaa nan yaadadha wanti na mudate guyyaa ani jalqaba dhaqe sanbata jalqabaa sana barumsa sanbataa ofii kootiin barsiisee lallaballee anumatu fudhatee waan illee anuma ta'ee adeemsuma keessa Waaqayyoos nu gargaaree namootis argamaa deemuu jalqabanii
boodarraa kwartarii keessatti iyyuu tokko yeroo inni itti nu ga'uu dadhabe hamma sadarkaan irra jiru beektu waldaa xiqqaan yeroo sana jalqabe arra guddatee gara waldaa 8-9 ta'e zoonii mataasaa ta'e guddatee yeroon argu baay'een waaqayyoon galateeffadha baay'ee keessi koo itti na boqota sanaaf galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jalqabbiin isaa kana yeroo fakkaatu wanti nuyi keessatti dhalannee guddanneef wanti nuyi arginu dirree tajaajilaa irratti wantoonni nu mudatan yeroo tokko faallaa ta'uu danda'u. Yeroo sana obsaan fuula waaqayyoo dura turuun waaqayyo akka inni seenaa jijjiiru hubachuun abdii kutannaa malee isa itti waamaman kanatti jabaatanii adeemuun nama gargaara kun na mudateera amma seenaa ta'e darbeera galanni waaqayyoof haa ta'u. Maqaan waaqayyoo galateeffamu eeyyee waldoota gurguddaatu jira naannoo keessanii kan isin keessaa dhuftanii waldaa Garjoo Biqilaalesii waldaa guddaadha. Waldaa guddaa namoota miseensota 1,000 ol yookaan immoo 800-500 ol qabatu keessaa dhufanii lafa amantootni mana nama dhuunfaatti waaqessan innummoo dhibee namumti tokko fa'aa mana isaatti nama waamee wajjiniin sagadan keessa dhufanii tajaajiluun danqaa baay'ee qaba. Sana keessa dabartanii arra waldaan sun maal fakkaatame waldaa kattaa keessaa faarfattoota hedduu tajaajiltoota hedduutu jira. Akka yeroo ilaaltan isinittis maaltu dhaga'ama waldaan sunis maal fakkaata? Daawwattoota keenyaaf nu qooda. Baay'ee gaariidha waaqayyoo isin haa eebbisu akkuma ni jalqaba isinii kaase miseensa xiqqoodhaan kan waldaan sun jalqabe nama 7-8 kan hin caalleen isiniin jedheera. Dhugaa dubbachuu fi waggaa 2 waggaa 3 hin guunne keessatti jijjiirama guddaadha kan argame. Waldaan tokkoon suni yeroo sana gara waldaa 4tti buraayyuu kattaatti jalqabame dirreetti achi ce'ee sanaa wajjin wal qabatee gara Shawaa Meedaatti gara Kellaatti amma iddoo garaagaraatti babal'atee jira galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkuma macaafni qulqulluun keenya jedhu Iyyoob keessatti gaafa ilaallu jalqabni kee xiqqaa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee guddaa hin ta'a isuma jedhame sana haala bara sanaa wajjiniin wal qabsiisnee yeroo ilaallu abdiin hin jiru dhugaa dubbachuuf lafa onaa wayii fakkaata. Yeroon jedhu maqaadhuma Adventistii magaalaa sana keessatti namooti dhaga'anii beekanii muraasa. Namoota muraasa namootumti beekan iyyuu gara filwaa kana akkuma isinii kaase gara waldaa Finfinnee afaan Oromoo dhaqaa turani maaliif afaan kanaan namootuma keenyatu jiru baay'inaan waan ta'eef rakkoon afaan hubachuu jira. Afaan ofiitiin namni yoo wangeela dhagee afaan ofiitiin wangeela yoo tajaajile caalaadhumatti waaqatti dhiyaataa deema caalaadhumatti tajaajila keessatti guddataa deema. Inni kun siyaasaaf miti macaafuma qulqulluutu deggera hamma danda'ametti sanaan yoo ta'e gaariidha waan jedhamu namoonni dhaqaa turanii boodarra garuu waaqayyos nu gargaaree namootis dabalamaa deemanii tajaajiltoota garaagaraas afeeruudhaanii sagantaan babal'achaadhuma deeme. Sanarraa ka'ee akkuma sila isinii kaase har'a guddateera galanni waaqayyoof haa ta'u ammayyuu ganaa waaqayyoo hojiinni toora sanarratti hojjetaa jiruuf guddisee waaqayyoon nan galateeffadha. Sana wajjiniin wal qabsiisee gara waldaa 4 isiniin jedheera sana bira darbee gara waldaa 7-8-9 ta'ee jira. Har'a waldaan iddoo sanatti jalqabe dhugaa dubbachuu fi yeroo dhiyoo kana dhaqee tajaajilee beeka bakkumti ta'an hin jiru ammayyuu. Waldaa miseensa baay'ee nama 300-400 ol qabuudha. Har'umallee waaqayyo isaan bal'isee waaqayyo isaaniin guddisee daa'immaniin dargaggootaan akkuma isin kaastan faarfattootaan tajaajiltootaan waaqayyo isaaniin badhaasee har'allee baay'ee haala namatti baay'ee toluun sanarra kan isaan jiranii galanni waaqayyoof haa ta'u kana fakkaata. Galatoomaan jedha luba fufaadhaanii dhugaa dubbachuu fi yeroo isin jalqaba xinnoo sana guyyaa takka hiriyaa koo bira dhufee wal agarree turree hojjetaa wangeelaa taatanii waan xinneessanii jalqaban guddatee gaafa argu caalaa wanti namatti tolu hin jiru hojiin ofii bu'aa argamsiisuu caalaa wanti namatti tolu hin jiru. Amma immoo daawwattootni keenya waa baruu barbaadu. Lubni fufaan amma sadarkaa maaliirra jiru? Eessaa hojjetu? Isa kana daawwattoota keenyaaf nu hima. Baay'ee gaariidha. Galanni waaqayyoof haa ta'u egaa amma tajaajilaan iddoon amma maqaa dha'aa ture kana hin jiru. Achirraa jaalala waaqayyoo ta'e as gara laga xaafoo kanatti jijjiirameetanii hojii wangeelaarra jira. Bara 2011 gara sanatti kananii jijjiirame. Achittis waaqayyo haaluma wal fakkaatuun baay'ee nu eebbisaa jira. Hojii wangeelaa naannoo sana jiru babal'ataa jira. Waldoonnis daddabalamaa jiru. Miseensonnis baay'ee waaqayyoof galatu haala gaariirra jiru.
Kanaaf amma Buraayyuu tun taane gara naannoo Laga Xaafoo kanan jiru jechuudha. Sadarkaan hojii irra jirtan? Sadarkaan irra jiru amma geggeessaa zoonii naannoo sanaati. Buufata naannoo sana jiru waldoota achi jala jiran hooggantu jechuudha. Waaqayyoof haa galatu. Sila wantootni irra dabarre jira. Lubni fufaan bultii dhaabbataniiru. Bultii keessa immoo wanta baay'eetu jira. So'aala maaliirra jirtu? Ijoollee horeeraa amma kanan qabaa kanarra jira waaqni kanan eebbiseera wanti jettanii daawwattoota keenya dhagahani. Baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuuf Waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyo tajaajilaan akkuma na eebbisee gaa'ilaan illee na eebbiseera. Akkuma isinii jalqaba kaasuudhaaf yaalee bara 2007 gara gaa'ilaatti kanan seene Waaqayyo hidhata gaa'ilaa ani isa kadhadhee Waaqayyo naaf kennee jira. Maqaan ishee warqii ishee bakka ishee jedhamti asumaan yoon ibse baay'ee carraa kanatti fayyadamee galateeffachuun barbaada. Hojii wangeelaa kana keessatti tumsa isheen naaf gootuuf deeggarsa isheen naaf gootu kadhannaa ishee hundumaatiif baay'een galateeffachuu barbaada. Waaqayyo daa'immaniin illee na eebbiseera. Abbaa ijoollee dhiiraa 3 ta'een jira jechuudha amma. Jaalanni Waaqayyoof haa ta'u. Kun waggootuma 11 keessatti kan argamani bu'aan gaa'elaa inni guddaan immoo eebba akkasii qabaachuu isaati. Eebba nu qooddaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa haati manaa lubumaadha. Isaantu dugda duuba jira. Luboonni rakkoo qaban hedduu isaatti buutanii hin kaafne malee isin jijjiirraan yeroo itti maatii gargar diigullee jira. Addanaallee egaa magaalaadhuma guddaatti naannoftanii waan jiruuf hagas mara rakkoon jiraachuu mala. Garuu warra kaaniifis barumsa akka ta'utti danqaadhuma luboonni keenya keessa darban irratti yoo haasofne gaariidha jedheen herrega. Hojiin lubummaa kun akkam dirreema wal qixxaataadha. Maaltu jira bu'aa ba'iin achi keessa irratti xiqqoon waasaa? Dhugaa dubbachuuf dirree wal qixxaataa miti. Bu'aa ba'ii hedduutu keessa jira. Wal'aansoo baay'ee qaba. Bu'aa ba'iina jiraatu wal'aansoo qabaatu iyyuu malee gargaarsa Waaqayyootiin wanti hin darbamne hin jiru. Gargaarsa Waaqayyootiin waan hundumtuu hin darbama. Obsa nama gaafata. Fuula Waaqayyootti deddeebi'uu nama gaafata. Yeroo addaan bee Waaqayyoo wajjiniin qabaachuu nama gaafata. Kana wajjiniin wal qabsiisee jalqaba kaasuudhaaf akkuma yaale gara gaa'ilaatti utuu hin seeniniin fuula dura waanan hidhata gaa'ilaa koo kana wajjiniin haasayetu jira. Maaliif dargaggooti jiraachuu danda'u namoonni gara gaa'ilaatti seenanii mata duree keenyatti adeemaa jirrus immoo waan ta'eef gaa'ilatti utuu hin seeniniin fuula dura eenyummaa ofiisa sirrii ibsuun baay'ee barbaachisaadha. Eenyummaa ofiisa sirrii ibsuun baay'ee barbaachisaadha. Kana yemmuun jedhu erga gaa'ila dhaabbachuudhaaf murteessinee booda haala hojii koo sirriitti ibseeraaf jechuudha. Amman sadarkaan ammarra jirutti tajaajilaadha. Jaalala Waaqayyoo ta'e tajaajilli kun boris itti fufa waan ta'eef hojii tajaajilaa keessa immoo wantoota kanaaf kana fakkaatan baay'ootatu jira. Akkuma isin amma kaastan haalota jijjiirraa wajjiniin wal qabsiisee maatiirraa fagaachuutu jira. Iddoo garaagaraa deemuutu jira. Wantoota baay'eetu jira waan ta'eef haalli hojii kootii kanaaf kana. Fuula durattis immoo wantoonni kun nu mudachuu danda'u. Kana amantee fudhachuudhaaf qophooftuudha yoo taate waliin itti deemuu dandeenya. Garuu akka irraa haalli mijachuu dhiisuu mala waan ta'eef yeroo mijachuudhaa baatu rakkoo biraa keessa galuurra boodas walitti dhufne rakkoo biraan uumamuurra wanta murteessitu haruma murteessiitiin itti yoo kan irratti walii gallatee ittiin fufannaani hamma hojii Waaqayyoo ta'etti eessayyuu yoo ta'e si wajjin tajaajiluudhaaf si wajjiniin tarkaanfachuudhaaf ani qophiidha naan jette inni kun dursee itti himuun koo baay'ee na gargaare baay'ee na fayyade. Kanaaf Waaqayyoof galatu amma tajaajilaa jirrutti Buraayyuus wajjuma turre ammas wajjiniin jirra isa gara fuula duraa Waaqayyootu beeka. Maalis yoo ta'e eessas yoo ta'e garuu sana hundumaatiif qophii ta'uu ishee naaf ibsuun ishee baay'ee na gammachiiseera. Kun tajaajila koo keessatti baay'ee na gargaareera. Haala hojii ofii haala fuuldura ofii dursanii fageessanii yaadanii gara mariitti fiduun wanti sun yeroo isaa eeggatee dhufu gaaffii namatti hin ta'u keessummaa namatti hin ta'u nama hin naasisu waan sammuun ofii yaade itti adeeme itti qophaa'edha waan ta'eef keessummaa namatti hin ta'u waan ta'eef kun baay'ee nu fayyadeera. Tole.
Fayyaa ta'an jedha. Tarii gara hojii kanaatti akkasin dhuftaniif namni fakkeenya isinii ta'ee utuu ani gara tajaajila wangeelaa dhaqee luba ta'ee waldaa Waaqayyoo keessa hojjedhee amantoota tajaajile jettanii fakkeenya godhattan jira? Egaa fakkeenyi keenya inni guddaaf inni jabaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni waan hundumaatti fakkeenya keenya. Akka namaattis namni nama fakkeenya godhatu inuma qabaata. Egaa yeroo baay'ee akkuma isinii kaase jalqabaa keessuma koo jira dhugaa dubbachuu fi hojii wangeelaa kun jaalalli Kiristoos keessuma koo waan jiruufani jalqabumaa kaaseen gara hojii wangeelaa kana itti dhufuudhaaf kanan murteesse barataa kutaa 6 ta'etani. Barataa kutaa 6 ta'etanii ani wangeela hojjechuun qaba. Kanaaf immoo namoonni fiildii keenya lixaarraa yeroo sana ammallee konfiraansii ta'eera namoonni garaagaraa dhufaniitu sagantaa geggeessuu konfiraansii guddaatu geggeeffama. Luboonni dhufanii barsiisuu tajaajiltoonni garaagaraa dhufanii barsiisuu sun hundumtuu keessa kootti tajaajila kanatti baay'ee na kakaasaa dhufeera waan ta'eef kanaaf luboonni baay'een jiru hojjettoonni fedhaan hojjetan baay'ootatu jiru maqaa isaanii tokko lama jechuudha yoon baadhee jalqaba isinii kaaseera maatii dhumti koos maatii tajaajila keessa turaniidha. Kanaaf sana hundumaa ilaalee gara kanatti dhufuudhaaf keessa koo bubbuleera Waaqayyo immoo ayyaana isaa naa baay'isee Waaqayyo na gargaareera hawwii koo waggoota dheeraan fuula dura argadhee fedha kootiin gara kanatti dhufee hojjechuu kootti baay'ee gammachuu guddaan qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroon nu keessa jirru kun yeroo baay'ee murteessaadha. Yeroo itti dargaggoonni nama fakkeenya godhatanii gara wangeelaatti dhufan miti akka kaleessa dheengaddaasanii garuu macaafni qulqulluun keenya immoo uumamuma kaafnee amma mul'ata xumuraatti gaafa dubbifannu dirreen hojii Waaqayyoodha. Dirree wal qixxaataa miti. Rakkina baay'ee keessa darbuu wareegama baay'ee kaffaluudha barbaada. Garuu namni ilaalanii gara wangeelaatti dhufan immoo baay'ee murteessaadha jechuudha. Kiristaanaa fi fakkeenyi inni guddaanii fi adda dureen gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii. Lafti kun immoo gooftaa Yesuus Kiristoosiif iyyuu hinillee waan gooftaa isheetiif hinillee har'a rakkinni yoo nurra ga'u dinqifachuun rakkina sanaan bargaaguun nurraa akka hin jirreef kun ijoo guddaadha. Inni guddaan akka namaatti immoo gaafa ilaallee dhufnu dhuguma dubbachuudhaaf tajaajiloonni sun baay'ee nama hawwisiisu. Dur konferensii gurguddaan waldaa baadiyyaa gurguddaa keessatti gaafa geggeeffamu magaalaa guddaa akka Gimbii irraa Finfinnee kanarraa tajaajiltoonni affeeramanii dhufanii gaafa isaan tajaajilanii namatti tola jechuudha. Nama harkisaa har'allee dargaggootaaf affeerraa goona namni wangeela kana hojjechuudhaaf banaadha balballi isaa. Manni mootummaa Waaqayyoo hojii nama hundumaati. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 14 irraayyuu dhumni kan inni dhufuu danda'u wangeelli mootummaa Waaqayyoo kun gaafa babal'atudha. Kanaaf immoo isin hundumti keessan maali jedha wanti caafamee jiru luboota mana mootummaati jedha. Waaqayyoo dibee kan inni moosise tajaajiluudhaaf ana deemnu. Kanaaf muuxannoo nu qoddanii fi baay'ee fayyaa ta'a jechuun jaalladha. Amma gara ijoosa barbaachisaa dhufneefitti deemaa jirra. Sagantaan kun sagantaa addaati. Sagantaan kun maatii gooftaa irratti kan inni xiyyeeffatu. Sagantaa kana bifa haaraatiin kan inni jalqabnu. Sagantaa kana bu'uurumaa kaafnee akka irratti haasofnu kan inni barbaadu akka dhuunfaa kiyyaatti bu'uuraa kaafnee gaafa irratti haasofnu fakkeenyaa fi gaa'ela tokko jennee kan ittiin jalqabnu isa. Gaa'elli mana Adventistii keessaa maalinni yookaan immoo gaa'elli biyya lafaa kanaa walumaa gala maali ka jedhu irratti hundoofnee garaagarummaa gaa'ela keessa jiru akkamittiin gaa'elatti namni akka dhufu gaa'elli rakkoo inni qabu danqaa inni qabu haala inni amma irra jiru hundumaa diigneetti ilaallee kana keessatti kan wajjiniin adeemnu. Garuu daawwattoota keenyas wanti afeeruu barbaannu dhimmi nuyi irratti mari'annu kun jireenya hawaasa tokkootiif itti fufiinsa hawaasa tokkootiif waan bu'uura ta'edha. Mana irratti kan nuyi haasofnu manaaf immoo jalqabbiinsaa gaa'ela irraati. Gaa'elli kun immoo hundee qaba ka'umsa qaba isa irratti haasofna.
yoo wanti gaaffii isinitti ta'u yaadii isin achi as ergachuu barbaadan jiraate banaadha jechuudha manni keenya. Anis ta'u lubni fufaanii gaaffii daawwattoota keenya irraa dhiyaatullee fuune ilaallee deebii itti laachuudhaaf qophiidha jechuudha sagantaa kana booda godhamutti. Kanaafuu keessummaa keenya jalqabaa kana wajjiniin kan mari'annu macaafa qulqulluu irratti wanta hundaa'uudha wanti nuyi haasofnu. Garuu macaafa qulqulluu irrattis yoo hundaa'u dhugaa addunyaa keenya keessa jiru irraa kan fagaate miti. Kanaaf gaaffiin jalqabaa kallattii kanaan luba fufaa wajjiniin irratti haasa'uu barbaadu gaa'illi maalii ka jedhuudha. Eenyummaa gaa'ilaa eessa akka inni dhufe eenyuun akka inni hundaa'e irratti mari'annaa jechuudha. Amma waltajjiin banaadha isiniif jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mata duree baay'ee barbaachisaadhaa fi mata duree baay'ee murteessaa ta'e Waaqayyo immoo dhala namaatiif kan inni kenne gaa'ila jechuudha. Waaqayyo gaa'ila duwwaa hin laanne kennaa baay'ee kenne dhala namaatiif. Sana keessaa gaa'ilii fi sanbatni Eden keessatti akka kennamanii ragaa macaafa qulqulluu qabna. Kanaaf dhaaba gurguddaa Waaqayyo dhaabee ilmaan namootaatiif eebbaa fi boqonnaaf nagaaf gammachuudhaaf kan kennameedha jechuudha. Bu'uurri isaa Waaqayyootu bu'uuresse, Waaqayyootu hundeesse, gammachuu ilmaan namootaatiif Waaqayyo kenne. Kanaaf gaa'illi maali kan jedhu gaa'illi kennaa Waaqayyo dhala namaatiif kenneedha jechuudha. Akkuma kana immoo walitti dhufeenya qulqullaa dhiira tokkoo fi shamarree tokko gidduutti karaa macaafni qulqulluun iyyamuun karaa Waaqayyo jaallatuun kan inni geggeeffamudha. Akkuma kana immoo gaa'illi kakuudha jechuudha. Gaa'illi kakuu umurii guutuuti. Kan yeroo muraasaa, kan ji'a muraasaa, kan waggoota muraasaa, kan hamma nutti tolee hamma nuu mijateetti wajjin jiraanna jedhanii itti galan otoo hin taane tolus badus haala kam keessatti iyyuu umurii ofii guutuu hidhata gaa'ilaa Waaqayyo namaaf kennu wajjiniin fuula duratti kan itti adeemanidha. Walumaa gala eebba Waaqayyo ilmaan namootaatiif kenneedha gaa'illi jechuudha. Kanaaf egaa akkuma inni sila kaase wanta Waaqayyo eebbaaf kenne kana seexanni yeroo inni itti abaarsatti jijjiiraa jiru keessa jirra. Wanta inni gammachuudhaaf kenne kana seexanni yeroo itti gaddatti jijjiiraa jiru keessa jirra. Akkuma jalqaba kaase immoo dhimma sanbataaf dhimma gaa'ilaa irratti seexanni jabaatee ijoollee Waaqayyoo lolaa akka inni jiru, wal'aansoo guddaan isaanii mudataa akka inni jiru, garuu gargaarsa Waaqayyootiin immoo keessa darbamuun hin danda'ama. Wanta hunduma isaa waan ta'eef fuula Waaqayyoo dura turuun, Waaqayyoon irratti affeeruun, Waaqayyoo wajjin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Kennaa Waaqayyo dhala namaatiif kenne eebbaaf, gaarummaadhaa fi horaa baay'adhaa jedhee eebbanni ilmaan namootaa eebbiseedha jechuudha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Dhuguma gaa'illi kennaadha. Akkuma daa'ima Waaqayyo harkaa fudhannu gaa'ilas Waaqayyo harkaa fudhannee namni callume utaalee dhaabbata guddaa kanatti seenuu hin danda'u. Sababni isaa dhaabbatni guddaan kun itti gaafatamummaa barbaada. Dinagdee barbaada. Wantoota hundumaa danda'uu barbaada. Kanaaf dhaabbata kanatti namni seenuu qabu ulaagaa kaawwatee adeemuu qaba. Ulaagaaleen sun maal ta'uu qabu? Akkuma kennaadha inni, akkuma kakuudha inni, akkuma eebba inni, akkuma gammachuudha inni. Namni tokko callumedhee waanuma miirrii dargaggummaa yookaan dargaggeettummaa itti dhagahameef dargaggeessi tokko yookaan dargaggeettiin tokko walitti dhufu immoo wantoota isaan ilaaluu qaban xiyyeeffannoon isaanii maal ta'uu qaba? Gaa'ila Waaqayyoo barbaadu dhaabbachuudhaaf. Baay'ee gaariidha. Akkuma isinii kaasuudhaaf yaaltanii dhimma callumedhamee duruunfatamee itti seenamu miti. Dhimma sirriitti itti yaaduu barbaachisuudha. Dhimma sirriitti xiinxala barbaaduudha. Dhimma sirriitti immoo hundumaa caalaa Waaqayyo wajjiniin yeroo fudhatanii haasa'uu gaafatuudha. Kanaaf baay'ee dhimma xiyyeeffannaa barbaadu, dhimma baay'ee gadi fagoo, yaadota gadi fagoo of keessaa qabuudha waan ta'eef kanaaf namni tokko gara gaa'ilaatti deemuudhaaf yommuu murteessu dursee Waaqayyoon kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Erga arganne nama barbaannu sana arganne gara Waaqayyootti finna otoo hin taane nama Waaqayyo barbaadu, nama yaada Waaqayyoo, nama wajjiniin lafa fagoo deeman kana
waaqayyo dursee akka inni qopheessuuf hin jedhamne macaafni qulqulluun keenyas seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 kaafnee gaafa ilaallu waaqayyo waan hundumaa gaariidha jedhaa dhufee namni qobaasaa ta'uun gaarii miti. Kan isa fakkaattu, kan isa gargaartu, kan isaaf taatu gargaartuu isaaf nan qopheessa jedhee akkuma Addaamiin hirriba jabaa itti buusee lafee cinaachaa isaa sana fuudhee tolchee hojjetee itti fidee Addaamis reefuu ta'e gaariidha jedhe sana waaqayyo hin qopheessaa jechuudha. Waaqayyo isa dhiiraafis ishee dubartiidhaafis hidhata gaa'ilaa hin qopheessaa dursinee utuu gara kana murteessuutti hin dhufiniin eenyuun ta'uu qabatu hin jedhiniin waaqayyo kan siif ta'u, waaqayyo kan siif taatu, kan mana kee keessaa nan baasne, kan wajjiniin dhufaatii kee eeggannu, kan hamma dhumaatti wajjiniin deemuu dandeenyu ati naaf qopheessi yoo jenne waaqayyoon Addaamiif qopheesse tokko gaaffii namoota gaaffii isaaf dhiyeessanii kanaaf qopheessuu danda'a. Maaliif sababni isaa sila akkuma kaasuudhaaf yaallee hidhata gaa'ilaa keenyaa wajjiniin feermaataa ta'e irratti kan wal biraa hafan otoo hin taane hamma dhumaatti hiikkaa waaqayyo hin ajaju hin ciiggaa jedha macaafni qulqulluun. Akkuma kana yoo hamma lubbuudhaan jiraatanitti kan waliin turanidha jechuudha. Mootummaa waaqayyoof qophaa'anii kan wal qopheessanidha. Yoo du'ate irraan kan hafe wanti isaaniin adda baasu kamillee akka hin jirredha waan ta'eef kanaaf Amoos keessattis gaafuma laallu Amoos boqonnaa 3 gaafa laallu namni utuu waliin galiniin karaa fagoo deemuu hin danda'u jedha. Kanaaf nama wajjiniin walii galee si wajjiniin walii galee karaa fagoo wajjiniin deemuu danda'u naaf kenni yoo jenne waaqayyo warra isa kadhatan hundumaatiif waan gaarii isaaniif kennuuf qophaa'aadha waan ta'eef dhimmi kun dhimma gadi fagoodha, dhimma bal'aadha, dhimma haalota irratti hundoofnee biraa hafnu otoo hin taane hamma dhumaatti deemuu dhimma gaafatudha waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan of eeggannoodhaan fuula waaqayyoo dura turanii waaqayyo wajjiniin mariisisanii nama waaqayyoo namaaf kenne sanaa wajjin immoo ammas yeroo bal'aa ta'e fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waaqayyo sinaa eebbisu dhuguma bu'uurri gaa'ilaadha. Waaqayyo isa kennuu danda'u sana jabeessanii gaafachuudha. Guyyaadhuma tokko guyyaadhuma lama yeroodhuma namatti ta'u jilbeenfachuutu hin taane fuula waaqayyoo duratti itti fufiinsaan dhiyaachuu barbaada. Deebiin argatan kennamuusaa yookaan immoo waaqayyoo wanta nuyi gaafanneef deebii kennuusaa immoo haalli ilaalanii itti adeeman ni jira. Sarratti hin haasofna. Egaa kadhachuu kana namichuma isa gaaficha irriba rafee argatetu kadhachuu qaba moo isiin illee yookaan immoo hewaan illee kadhachuu hin barbaachisaa? Mee isarrattis yaada nuu qooda. Kadhachuun gama lamaaniin iyyuu baay'ee barbaachisaadha. Gama lamaaniin iyyuu baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoo Addaamiin gaafa uume yookiis gaafa hojjete hewaan akka dhuftu numa beeka. Arrasi Addaamis jiru hewaanis jiru. Hewaan ganaa uumamtu hin jirtu. Waaqayyoo uumeedhuma qopheessee kaa'ee jira. Isa sana waaqayyoon gaafatanii argachuudha. Waaqayyoo akka inni itti mul'isu, waaqayyoo akka inni itti agarsiisu. Kanaaf gama lamaaniin iyyuu baay'ee barbaachisaadha. Isheenis gama isheetiin, innis gama isaatiin waaqayyoon yoo jabeessanii kadhatan, isa dur kadhatan caalaa dachaa yoo kadhatan waaqayyoo warra isa kadhataniif waan gaarii ta'e hinuma kenna waan ta'eef inni kun kan isaa duwwaa miti jechuudha. Kan isheeti jechuudha. Kan walii isaaniiti waan ta'eef kan qaami tokko dhimma kanaaf jabeessee kadhatee qaami kaan immoo laaffisu otoo hin taane jabeessanii yoo kadhatan kadhata lamaan isaanii iyyuu waaqayyoo dhaga'ee warra wal barbaadu kan immoo waaqayyoo walitti fiduudhaaf hin danda'a waan ta'eef jabeessanii lamaan isaanii iyyuu kadhachuutu irra jiraata. Waaqayyo sana eebbisu. Ulaagaa gara gaa'ilaatti dhufuu kana utuu hin ilaalin egaa amma kan inni haasaa jirru gaa'ila kiristiyaanaati. Gaa'ilota baay'een jiraachuu danda'u biyya lafaa kana keessa. Gaa'ila macaafa qulqulluu bu'uureffatuu fi kan kiristiyaanaa qofa kan nuyi irratti haasofnu. Kanaaf gaa'ila kiristiyaanaa kana maaltu adda isa godha? Wanti nuyi addatti irratti haasofnu hin jiru laata? Jira sirriitti jira malee gaa'ilota gosa baay'eetu jira. Garuu akkuma isin kaastanii amma gaa'illi kiristaanaa maal ta'uu qaba? Waldaa waaqayyoo keessatti gaa'illi geggeeffamu maal ta'uu qaba? Yeroo jennu gaa'illi kan biraan akka inni jiru beekamaadha jechuudha. Bu'uura macaafa qulqulluu kan hin qabne akka seeraa fi qajeelfamaa waldaa kiristaanaatti kan hin adeemsifamne
namni akkuma isatti toletti akkuma barbaadetti yeroo itti gaa'ela hundeeffatu hin argina jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf amma sanarratti miti kan haasaa jirru wantoota gaa'ela kiristaanaa ittiin adda ta'uu qaban tuqaa muraasa kaasuu hin dandeenya. Inni jalqabaati ani jedhee yaadu qulqullummaan gaa'elaa eegamuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma fedhe jiraanne akkuma fedhe karaa barbaanne adeemne xumurarratti sodaa namaatiif sodaa maatiitiif gara waldaa waaqayyootti hin finna yoo ta'e inni kun balaa guddaa qaba jechuudha. Jalqabumaa jalqabee waaqayyo keessatti akka inni argamuuf hangafni gaa'ela sanaa hangafni mana sanaa waaqayyoon akka inni ta'uu fi isa kana fuula waaqayyo dura turuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqullummaan gaa'elaa eegamuu qaba. Gaa'elaan duras gaa'elaan boodas maal gochuu akka qabnu macaafni qulqulluun keenya ifa godhee nuuf hin ka'a. Akkuma kana Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irratti illee sagalee waaqayyoo kan jedhu ciisichi gaa'elaa qulqullaa'u eebbifamaa haa ta'u. Waaqayyo warra ejjetuudhaaf fi warra alaleetti faraduudhaaf jira waan jedhuufi qulqullummaan gaa'elaa eegamuutu irra jira. Sila kaasneerra maaliif xiyyeeffannoo barbaada yoo jenne har'a namni waanuma sasalphaa addunyaa kana keessatti ittiin daldalaa ooluuf wal gurguraa wal bitaa ooluuf baay'ee eeggannoo godha mitiire. Namni callumedhe wanta arge yookiis meeshaa tokko gara suuqii yeroo deemnu waanuma nutti toleef otoo hin taane gaggalagashinee ilaallaa qabnee achi qabnee ilaallaa. Wanti kun yoo oomishamee barri tajaajila isaatii hammam turuu danda'a maal kan jedhu namni waanuma irra bitamtee borbadduuf iyyuu baay'ee eeggannaa godha baay'ee xiyyeeffannoo godha waan ta'eef kanaaf kakuu umurii guutuuti jenneerra sila waan ta'eef wanti adda godhu kakuu qabanni kun waadaa qabanni kan kiristaanaa fuula waaqayyoo fi fuula saba waaqayyoo duratti waadaatu jira waan ta'eef waadaan sun immoo yookiis kakuun sun immoo cabuu hin qabu yoo inni cabee balaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf maaltu adda godhaa tokkummaa fi waltumsuu qaba inni kuni waliif yaaduu qaba waliif obsuu qaba waliif dhaga'uu qaba. Namni tokko miiruma isaa duwwaa dhaggeeffatee gara fuula duraatti kan deemu otoo hin taane akka wal gargaaraniif mitire kan isaaf taatu kan isa fakkaattu kan isa gargaartu maallan godhaa fedhe nanuumaafi jedhe. Isheenis isa gargaaruu danda'utu jira isheenis isa hubachuu danda'utu irra jira. Isheenis fuula waaqayyoo irratti isa fiduu danda'utu irra jira. Wal hubachaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Bara kana wal hubannaan gaa'ela keessa hin jiru yoo ta'e dhiiggaa gaa'elaatiif illee sababa ta'uu kan danda'u isa kanaadha jechuudha. Waliin hubatan. Inni yaada isaa isheedhaaf ifa hin taasisu. Isheenis yaada ishee isaaf ifa hin taasistu. Namoonni walitti dhufan kun immoo ergamoota samaa'ii miti. Nama fooniitii cubbamoota biyya lafaarra jiraatu. Biyya lafaarra jiraanna waan ta'eef namni dadhabina qaba namni dogoggora mataa isaatii qaba. Sana keessatti wal hubannaan hin jiru yoo ta'e wal dhaggeeffachuun waliif obsuun hin jiru yoo ta'e wajjin deemuun baay'ee rakkisaa waan ta'uufi wal hubannaa qaba wal dhaggeeffachuu qaba. Sanaan adda ta'a. Inni kan biraan ganamaaf galgala dullaa walitti kaasa yoo ta'e wal jeeqa yoo ta'e inni kun gaa'ela ijoollee waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Namni irra sana duwwaadhaan otoo hin taane yaadaan illee waanuma xinnoo yeroo itti kennee taa'ee furmaata argachuu danda'uuni namni yeroo itti wal dhabutu jira jechuudha. Yeroo waliif kennuun baay'isee barbaachisaadha. Kan adda godhu kan biraan kadhannaadhaan fuula waaqayyoo dura turuun baay'isee barbaachisaadha sila kaasaa akkuma turre. Wanti kadhannaadhaan argame gaarii waan ta'uufi itti fufiinsa waan qabuufi kadhannaan hin jiru yoo ta'e baay'ee rakkisaadha. Sirriitti dhimma irratti xiyyeeffannoodhaan kadhachuu qabnudha. Inni kan biraan amanamummaan jiraachuutu irra jiraata. Waliif amanamuun baay'ee barbaachisaadha. Kan adda taasisu inni kan biraan walii isaanii duwwaa utuu hin taane gaa'elli sila kennaa dhenneerra kennaa kana duukaa waaqayyo immoo eebba isaa dabaleen kenna. Gaa'ela booda ijoolleen dhufuu danda'u ijoollee waaqayyo namaaf kenne kana mana waaqayyo keessatti guddisuun sodaa waaqayyoo ulfina waaqayyootti barsiisuun adaraa waaqayyoo harkaa fudhatan kana akkuma Haannaan Saamu'eeliin waaqayyoon kadhattee argatte waaqayyo immoo isheedhaaf kenne isheenis immoo mana waaqayyoo keessatti akka inni guddatu dabarsitee akka isheen waaqayyoof laatte ijoollee keenya tajaajila barsiisuun mana waaqayyoo keessatti guddisuun gaa'ela warra kan biraarraa adda godha jechuudha. Maaliif sababni isaa gara fuulduraatti in ilaalla amantaan illee tokko ta'utu irra jiraata. Maal qaba iddoo barbaade yoon fuudhee anaaf taatennaan ani jaalladhennaan wanti barbaachisu jaalala jedhanii jaalala duwwaa ilaalanii namoonni iddoo garaagaraatti yeroo isaan itti qorumsa garaagaraa keessa galan in argina waan ta'eef inni kun illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo kanan ta'u ta'e rakkoo guddaan isaan mudachuu waan danda'uuf inni kuniif kan kana fakkaatan dhimmoota gaa'ela kiristaanaa adda taasisan warra kan biraarraa
dhimmoota ijoollee yaada dhimmoonni baraan baay'een jiru fuuldura duratti kaasuu dandeenya. Ammaaf kana yoon jedhe nagaa. Tole waaqayyo isin eebbisuun jedha lubaa fufaadhaanii dhugaadhuma dubbachuudhaaf gaa'ela kiristiyaanaa wantoota adda godhu xiyyeeffannoo itti kennanii ibsa bal'aa nuu kennanii jiranii. Gaa'elli kiristiyaanaa Kiristoosuma irratti kan bu'uureffame ta'uu isaa dhiiraaf dubartii qofa gidduutti geggeeffamuu isaa tokkummaa qabaachuu isaa kadhannaadhaan hundaa'uu isaa eebba waaqayyootiin kan guute ta'uu isaatii fi kakuudhaan kan dhaabatu ta'uu isaa ijoo gurguddaa isaan nuu kaasanidha. Egaa gaa'elli wal hubachuu akka qabu dandamachuu akka qabu rakkinoonni inuma jiru biyya lafaa kanarraa rakkinoota jiran kana gaa'ela keessa jirru irra dhaabbannee furuu danda'uudhaaf xiyyeeffannoo barbaaduun turre jira. Fuulduraa fi bal'inaan bareechineen kaafna kutaawwan tanan keessatti kiristiyaanonni garuma gaa'elaatti dhufuudhaaf kiristoosiin akkuma mariisise wantoota danqaa ta'anii gara isaa dhufanittis kiristoosii wajjiniin haasa'uun mana sana keessatti itti fufuu akka qabu macaafni qulqulluun keenya sifanuu godha waan ta'eef isa kanarratti xiyyeeffannoo kennuu qabna. Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Kabajamtoota daawwattoota keenya mariin luba Fufaa Alamuu wajjiniin taasisaa jirru kanarraa kan kutaa jalqabaa kana asuma irratti goolabna. Torban marii makana fakkaatuuni kutaa arra jalqabne kana itti fufuudhaan kan waliin itti fufnu ta'a. Nu wajjiniin waan turtaniif sagantaa kana keessaas qooda waan qabaattaniif gooftaan isin haa eebbisu jenna. Garuu akka dhaamsaatti wanti dhaammannu dhimma gaa'elaa wajjiniin wal qabatu irratti wanta nuyi lubaa wajjiniin haasa'aa jirru kana irratti wanti gaaffii isinitti ta'e gaafachuu barbaaddani baruu barbaaddani yoo jiraate karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenya barreeffamaan yoo barbaaddani bilbilaanis yoo barbaaddani karaa lakkoofsa bilbilaa foddaa televizyina keessanii irratti ilaaltanii nu quunnamuu dandeessu. Amma torbee mata duree makana fakkaatuun deebinee wal agarrutti iddoodhuma jirtanitti ayyaanni fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Sagantaa kana walitti qabuudhaaf boquu keenya qabannee waaqayyoon galateeffanna. Galata addaa siif dhiyeessina mootii waaqaaf lafaa ati waaqayyoo waan taateef haala hundumaa keessatti kabajamuudhaaf waaqeffamuun siif waan maluuf aniif garbichi kee dhimma hijoo waa'ee mana waa'ee maatii irratti dudubbataa oolle yaada kan namaa kennu si'i nu gidduutti waan argamteef akka irratti mari'annuuf jaalala kee waan ta'eef yeroo eebbifamaa kana waan nu qabaachifteef maqaa Kiristoos Yesuusiin waaqaaf lafa irratti maqaan kee olola jedhu. Ammas dhimma hijoo kana irratti gaafa haasofnu daawwattootni keenya iddoo jiranitti nus yaa waaqayyo itti eebbifamuu akka dandeenyutti eebba keetiin gara tokko mana keenyaa kadhattuuf jaalala kee haa ta'u. Gaa'ela keessatti danqaa kan qaban jiraachuu danda'u. Gaaffii kan qaban yaada kan qaban waan isaaniif hin hubatamne eenyummaa gaa'ela kiristiyaanaa kan hin beekne yaa gooftaa mata dureen nuyi dagannee hambifne akka irra hin jirre sammuun keenya baname wanti hojjennu mul'ataa ta'e saba kee biraa ga'uu akka danda'utti immoo akka nu eebbiftu harka kee akka nurra keessu si gaafanna diraa jaalala kee haa ta'u. Gaa'ela keessatti immoo rakkoo kan qaban ati nagarta mana hundumaan dhexxee furmaata kennuu hin dandeessa haboodhaaf gooftummaa isaasitu qaba. Maqaa Yesuusiin gaa'ela keessatti nagaa warra barbaadan maqaa Yesuusiin gaa'ela keessatti daa'ima warra barbaadan maqaa Yesuusiin gaa'ela keessatti eebba qabeenyaa warra barbaadan sitti laanneerra ijoollee kee iddoo isaan jiranitti eebbisuun gargaaruun ulfina keetiif isaan jiraachisuun adaraa jaalala kee haa ta'u. Dhumarratti wanti sitti mannu gaa'elli kiristiyaanaa lafarratti bu'uuraa malee samaayii kan naquudha. Dhuma gaa'ela keenyaa hundumaa samaayii akka nu gootuuf si gaafan adaraa jaalala kee haa ta'u. Daa'imman keenya fudhannee gargaartuu keenya fudhannee gargaaraa keenya fudhannee warra samaayitti malan warra yeroo hundumaa ulfina keetiif jiraatan akka taanuuf ayyaanaatiin nu baay'isi baraaf yeroo keenyaatiin urkaa fuudhi garbicha kee immoo daddabaltee ati eebbisi deebitee gaafa dhuftu mootummaa keetti hunduma keenya yaadadhu maqaa Yesuusiin. Ameen.
baataniiru iddoo isaan jiru wanta ati keesse turri jaani qabaa kan biraa miti nu ijoollee keetu rakkina qabaa gargaara keenya isa dhugaa namni si dhabee dhuguma du'aa nuti irra teera ammayyaanni kee daraaramii dhuma si akkee daraaramii dhuma si akkee daraaramii dhuma si akkee Iwaamamuu keenya labsamne amantii malee utuu namoota kaaniif yaadamnu ofiif waan kannee maqaa raajotaaf bartoota irraa ofii akkas miti ammallee taanaan humna nuuf laaddu maaloo samiiti gargaara keenya isa dhugaa namni si dhabee dhuguma du'aa nuti irra teera ammayyaanni kee daraaramii dhuma si akkee daraaramii dhuma si akkee daraaramii dhuma si akkee Ichi torbaan dachee mudachuuf dhufuuf baay'isii nu akka olluu maaloree cubbuu keenya nuuf dhiisii balbala laaraa cufaame jennaan irraa hin jiru gooftaan nu wajjin jireenya dhiifne du'aaf hiriiru gargaara keenya isa dhugaa namni si dhabee dhuguma du'aa nuti irra teera ammayyaanni kee daraaramii dhuma si akkee daraaramii dhuma si akkee daraaramii dhuma si akkee Favoran naga argate kabenya numne lufne argatera kanaf silwama mukon angona Gera, sita jatilu
sin waamame kan kete sin waamame kan kete sin waamame kan kete sin waamame kan kete agalate famu makanike 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 sinwama munko na bonsa sinwama munko kanketa unko na bonsa kanketa unko gafsar gadera rabafate loko favoran naga argate kabenya numne lufne argadera kanaf sinwama mukon ambona darran ko hundu sinaf kutera gofta atikiya wa mitidu fera nafsiran sinwa mamedu kana kesa gamatugiya akaminipsa gofta atikiya wa mitidu fera nafsiran sinwa mamedu kana kesa gamatugiya akaminipsa nakuraka kan kete sibodina santalabae gadab nasun rabuka